Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa qabdanii fayyaadhaa hordoftoonni Oroo Ispoortiidha. An Ifaa Amini. Ani nagaa fayyaadha alhamdulillah. Egaa hordoftoota keenya. Arras appilikeeshina bareedaa tokko isinii qabadhee jira. Egaa Oroo Ispoortiin chaanaalii haarawaa Oroo Ispoortii subscribe godhuudhaan, share godhuudhaan, like godhuudhaan Oroo Ispoortii haa guddifnu isin jedha. Oroo Ispoortiin appilikeeshinoota hedduu appilikeeshinoota baay'ee nama barbaachisan akkasuma settingii moobaayilaa akkasuma qaama moobaayilli maalii akkana ta'a gaafii jettan maaliif na jalaa akkana ta'e gaafii jettan warreen qabdan hundi keessan isiniif deebisuudhaaf yaalii guddaadhaan godha. Akkasuma gaafii feetan gaafachuu dandeessanii Oroo Ispoortiin keessanii Oroo Ispoortii subscribe like share godhuudhaan qofa nu gargaara isin jenna. Egaa arras appilikeeshina hedduu bareedaa tokko isiniif qabadheetiin jira. Appilikeeshinichi hedduu takka namatti tola. Ono appilikeeshinii isa gartaan kana. Egaa karra appilikeeshinii kun maal hojjeta yoo jettan appilikeeshina akkamii daataa keenya qusannaa warreen jettan daataa keenya akkamii qusanna yoo ta'u appilikeeshina email WhatsApp Facebook appilikeeshinoota hedduu online tokko cufnee tokko akkamii fayyadamna tokko offline goone kaan online taane akkamii fayyadamuu dandeenya warreen jettan warreen hedduu wanni kun isin barbaachisa jedhee yaadu. Egaa appilikeeshinichi dabruu keenyaan dura YouTube chaanaalii Oroo Ispoortii huno warreen Oroo Ispoortii subscribe hin godhin warri haarawaa taatan jechuudha. YouTube illeen haarawaa namoota haarawaa YouTube keessan keessa bifa tanaan galtanii YouTube keessa erga galtan booda bifa tanaan akkatti fida mallattoo search tanarratti tuqxee Oroo Ispoortii irratti barreessita. Oroo Sport qofa uno Oroo Sport erga barreessite booda search goota. Erga search goote jala oloo deemta akkatti hoggo oloo deemte yaa'u subscribe hedduun qabu nama hedduun qabu viidiyoolee hedduun qabu waan ta'eef gubbaarratti hin dhufu yaa'u no Oroo Ispoortiin bifa agartan kana hoggo gaduu deemtan argattanii irratti yeroo takka tuqxa. Erga yeroo takka tuqxe booda uno bifa tanaan si fida. Yaa viidiyoo abba lamaan irratti gadhiisee jira. Viidiyoo lamaan kana ilaaltanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa kunis viidiyoo akka malee bareedaa suuraa hunoo akkuma ilaaltanii jirtan fuula irratti tolchuu danda'udha. Kunis viidiyoo yuutuubii akka malee bareedaa isiniif qabatee jira. Yuutuubii bareedaa jechuudha. Yuutuub akka feete muuziqaa ittiin akka muuziqaa MP3 viidiyoo feete rabbanteef duuba deebitelee si dalagu san dhabbantee yoo si tole ilaaltee like shares godhuu sirraa eegamaa jechuudha. Egaa websaayitii galtan huno bifa tanaan subscribe gootanii bifa diimaa kana yoo jiraate subscribe hin qabu subscribe goota. Erga yeroo takka akka subscribe irratti tuqxe booda mallattoo tana si fida. Akka gizeen an viidiyoo fedhe babbareedaa gundalagee akka sin dabarreef akka dafee dhufee ati ilaaltee irraa barattuuf mallattoo tana tuquu qabda. Mallattoo tana yeroo takka guggachuu qaaste hazaan subscribe gootee jirta. Viidiyoon an gadhiisu dafee si ga'a jechuudha. Galatooma. Egaa barumsa keenyatti haa dabarru. Barumsa keenya maal jennaan ono akkuma ilaaltanii gartan appilikeeshinicha isa kana appilikeeshinicha isa argannoo ta'an Play Storeedha. Play Store keessa galtanii bifa tanaa irra barreessitanii bakka sarchii tanarratti firewall kana isa kana hojjuu irratti yeroo takka cuqaasta bifa tanaan si fida. Install si gaafata jechuudha akkuma beekamu akkuma appilikeeshinoota kaaniiti. Ani waan hin daawunlood godhee qabuuf open godhinaan jaa install sin gaafata install fixe booda open jettaniini open jennaan bifa tanaan si dhufa bifa tanaan oguu si dhufe yaa'u pending access jaa appilikeeshinoota jaa bifa tanaan si fida. Maal goota bifa tanaan oguu si fide start qofeettaan start lista kajala sente start goota خلاص start goonaan eegalee hojii isaa amma jechuudha. Hojii isaa eegalee jira. As jala deemte appilikeeshina feete appii feete irraa daataa isaa cuftee itti banuu dandeessaan sin jaa appilikeeshina feete
fakkeenyaaf WhatsApp ilaalu ni dalagamoo dalagaan jiru WhatsApp ilaalu no WhatsApp yan kana WhatsApp biraan fayyadamaan ta'ee fi WhatsApp kunis WhatsApp yaaraa ani WhatsApp video dheeraa fi waan adda addaa ittiin erguu dandeessu isaa ibaqiyyaanaaf miseejaa barreessu dalaguu isaa ilaalee dalagaa jiramoo dalagaan jiru waan jedhu jechuudha no bifuma ilaaltu kanaan hojjetaan jiru hin ergu miseejii ergaan jiru jechuudha dalagaan jiru akkasuma mee imo ilaalu hojjetaa jiramoo hojjetaan jiru waan jedhu imo akkasuma isaa ibaqiyyaa kanaaf barreessu yaa hojjetaan jiru indaquuf daataan tokkolleen application hojjetaan jiru jechuudha hayyee akkamitti hojjechiifne kam hojjisiifna kan feene jechuudha jala seenne appii feene san akka inni hojjetu yoo feene jala seenne jechuudha applicationicha hojjechisiisuu dandeenya jechuudha akka inni hojjetu goosisuu amma fakkeenyaaf mee imo haan hojjechisiisu imo kajoo barbaadda akkatti jala deemte application hedduu waan asirra jiruu fi imo uno amma imoon cufaa jira laal imo khiye cufaa jira jechuudha as jala warra wifi fayyadamu asiin immoo daataadhaan asiin wifi akka dalagu akka daataan hin daliin yoo feete akkana goote wifi irratti raayitii goote daata irra jirta yoo isaan lachuun akka dalaguun feetan wifi's daata irratti gootaa jechuudha mee haalaalu isa kanaafi WhatsApp goldii no hojjetaa jira WhatsApp gold reef hojjetu hin jiru mee isa kanallee hambanu ono haalaalu imo no dhaqee filaal meseejiin no hojjetaa jira jechuudha no akkuma naaltu online allee saala makraabeen agarsiisa WhatsApp reefutti illee asaa deebinu no WhatsApp reefu meseeji reefu deemuu ide eegifni deema send no akkuma laalaa jirtan networkiin biyya xiqqoo dadhabaadha malee hojjetaa jira jechuudha dhaqee fi jira jechuudha meseejiin akka bifa tanaan appilikeeshinoota hunda siif hojjetuu danda'a jechuudha kafeet irraa cuftee kafeet itti banuu dandeessaa jechuudha inni hedduu appilikeeshina bareedaadha akkasuma hedduu appilikeeshina meegaabaayitii takka hin geenye jechuudha bootaa sarraan fudhatu appilikeeshinoonni biraa hedduun bootaa fudhatu hin taana meegaabaayitii takka waan hin geenye jechuudha saayiziin isaa meeqennaan saayiziin isaa hedduu takka xiqqaadha meegaabaayitii takka waan hin kunne waan ta'eef appilikeeshinicha kana daawunlood godhatanii akka irraa fayyadamtan abdiin qaba egaa yoo sitti tole subscribe like share godhuun dagatanii share godhiitii gruppii qabtan akkasuma peejii qabtanii jalatti illee viidiyoo kana warra ilaaltan hadaraa share gootanii akka YouTube kana waliin guddifnee hedduu waan itti walirraa barannee wal barsiifnu abdiin qaba gamanumaan nagaa isinit dhaammadha haga appilikeeshina biraa bareedaa mas qabiraa hedduu jira qabadhee viidiyoo lammaffaa viidiyoo qiyyaa afuraffaa isiniif qabadhee dhiyaadhutti nagaan naaf turan isiniin jedha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh